kanan jiraadhu magaalaa Duukamidha. Kanan luu waldaa Makana Yesuus Burqaa Bishooftuutti maatii qaba. Waaqayyoof galata ta'u abbaa ijoollee lamaati. Haadha sanyii haadha mooyaa jedhamti, ati warraa kubaachuu jedhamti. Afinni Waaqayyoof haa ta'u. Nama Waaqayyoo paasteriin yeroo dheeraa wajjin turre, hojii Waaqayyoos wajjin hojjechaa turre. Gidduutti immoo haala adda addaatiin gargar fagaannee har'a Waaqayyootti nu deebiseera. Ameen. Bilbilaan onlaayinii sooshaal miidiyaadhaan wal arganna. Har'a immoo qaamaan hojii Waaqayyoo wajjin hojjenna. Waaqayyoos jira. Harka keessan mirgaa ol kaasaa Waaqayyoos jira jedha. Nagaamu. Hojjeta inni. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa yeroo kana sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhaggeeffannee hin kadhannaa hin faarfannaa seexana guggumnee adulaalaa irraa duwwaa miti addunyaa kanarraa gatii isaa kaffallaaf. Gatiin tokko kaffalameedhaa fi gad darbatamee gatiin dhumaa immoo isaaf badiisa. Haleluuyaa. Hin faarfannaa, hin lallabnaa, hin waaqessinaa, hin waaqeffama Waaqayyo immoo. Haleluuyaa. Namni harka keessarraa isaatii ani Waaqayyoof erga jiraadhee jedha. Nan faarfadhaa, nan tajaajilaa, garaan isa ciibsaa jedha. Mana isaas nan ijaaraa jedha. Haleluuyaa. Harka keessan kana mataa gararraatti walitti tuma Waaqayyoof galata. Yeroo kana sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo walii wajjin ilaallu macaafa Saamu'eel irraa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 hanga 20 isa jiru dubbifanna. Macaafa Saamu'eel irraa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 kaasee dubbi jiru. Warri yaadannoo qabattan nan barbaada. Yoo mastaawushaan waraqaa sun kan jiru ta'ee moobaayilii keessan irratti barreeffadhaa. Mee namni moobaayilii qabdan moobaayil telefoona xiqqaas ta'u guddaa telefoona namni qabdan harka keessa hin argisiisaa namni telefoona moobaayilii qabdaniin jedhe. Warri qabdanis warri natti himtanis hin himnes moobaayilii keessan keessatti iddoo miseejiitti barreeffadhaa. Waan isumaan sirreessanii darbinu sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatamu yeroo faarfatamu waraabbadhaa barreeffadhaa taadhaa. Waan torbanarraa waldaa kana keessatti yookaan sagantaa darbe sanbata darbee na ta'u yookaan yeroo sagantaa dabarsitanii keessatti dubbatame ammatuun gaafa namni hundi natti himu. Ganamoo sagantaa yeroo jalqaban waan isaan dubbatan namni tun gaafa natti himu baay'een hin jiru ta'a. Yoo waraqaatti qabanne garuu waan sadii nu fayyada. Tokko irraa barsiifna boru. Darbeen nu ga'ee takka keenya akka isaanii kana yeroo Waaqayyo yeroo nuu fidu keenyeeti dubbifanneeti irraa barsiifna dhaloota. Maatii keenyas ijoollee keenyas waldaattis. Lammaffaan Waaqayyo gaafa sana sagalee keetiin kana jetteettaatiif fidi yenna Waaqayyoon. Haleluuyaa. Ameen jedhaa kaa'e. Maal jette namittiin wangeela Luqaas baay'ina lima kutaan sun inceena kaa ciisaa bishaanii gamatti ittiin jedhe gooftaan. Walakkaa kaanii gaafa bubbeen itti ga'u dhaqee akka jedhe hin rabxaa maanuun waan dhuguu fi kai sila inceena nuun jetteetta. Ameen. Akkasiidhaas Waaqayyoodhaan yeroo waan tokko dhukkubni faasilitti cimtu sin fayyisanaan jette miti. Dhaadannoo waldaana keetti anumatti dhaga'e natti tola walli ta'e narratti hojjetu nan danda'u. Ni iyyaas ni nan danda'udha. Sagaleen Waaqayyoo akka jedhu seera keessa deebii boqonnaa 23 yoo dubbiftan Israa'eloota irratti morriiftoshi hin hojjetu jedhaa. Israa'elaawwi laay mo'artinaa digimtaa isaanii Nina irratti hin hojjetu jedhaa. Haleluuyaa. Isin jalaatu nu wajjin jira waan ta'eef. Kanaaf akkas godhaa inni sadaffaa yaadannoo qabachuun kan nu fayyaduuf gaafa Waaqayyo raawwatu ittiin galateeffannaa. Guyyaa akkasii karaa paasterii kana dubbate tokko lama sadii illee galataaf dhiyeessin akkasii namoota dhugaa ba'anii.
kana yaadachuudhaaf yaadannoo barbaachisaa yaadannoo keessan qabadhaa. Mata dureen irratti dubbachuudhaaf Waaqayyoo natti himee gara keessan dhufe Waaqayyoo nama yaadata. Waaqayyoo na yaadata jedha. Baay'een dhaga'amu sagalee maal jettanii? Harka keessan raasaati qilleensa kana keessatti Waaqayyoo na yaadata jedha. Hallelujah! Waaqayyoo si yaadata. Ulfinni hundumtuu kan isaa ta'u. Dhaabbannee ulfina sagalee Waaqayyoo kanaa dhaggeeffannaa. Isa booddee xiqqoo kadhannee dubbii Waaqayyoo dhaggeeffannaa. Miilla keenya lamaaniin dhaabbannee sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffannaa. Nan dubbisa akkas jedha Maqaa Yesuusiin. Haannaan ittuma fuftee kadhachaa yeroo turtetti Eeliin totochuu afaan isheetii in caqasa ture. Sababii afaan isheetti sababii haannaan garaa ishee keessatti kadhattuuf hidhii ishee duwwaatu socho'a malee sagaleen ishee hin dhaga'amu ture. Eeliin kanarratti dhimmachoofte ishee se'ee dubartiidhaan ati hamma yoomiitti machoofta? Daadhii wayinii kana dhaqee of keessaa baasi jedheen. Haannaan garuu deebiftee fi waa'uu yaa gooftaa koo ani daadhii wayinii yookiis dhugaatii macheessu hin dhugne. Ani dubartii garaan ishee baay'ee gaddedha. Kanaafan kadhata kootiin gadda garaa kootii Waaqayyoo koo duratti dhangalaafadha. Ameen. Sababii gaddii fi aarii natti baay'ateefan hamma ammaatti dudubbachaa jira. Kanaaf ana garbittii kee akka dubartii waa'ee hin baafnetti hin lakkaa'in jette. Kanarratti Eeliin nagaadhaan dhaqe. Waaqayyo inni kan Israa'el waan ati kadhatte siif kennu jedheen. Guddisaati ameen jedha. Isheen immoo faara tolaadhaan ana garbittii kee ilaali jette. Kana karaa ishee irra erga buutee nyaata si nyaatte deebitees nyaara hin guurre. Ameen siniif jedhe. Mee ani deebi'ee nyaara guurredha. Borumtaa Ilqaanaa fi maatiin isaa ganama abboroodhaan ka'anii Waaqayyoof hin sagadanii gara Raamaatti deebi'anii mana isaaniitti hin galanii. Ilqaanaan haadha manaa isaa Haannaa bira yommuu ga'etti Waaqayyo ishee hin yaadate. Isheen ulfooftee yeroon isaa geenyaan ilma deessee isa argachuuf ani Waaqayyoon kadhadhe jettee maqaa isaa Saamu'eelitti moggaafte. Ameen. Harka keessan mirgaa gara teessoo Waaqayyootti ol kaasaa. Harka keessan bitaa laphee keessan irra kaa'adhaa. Qoma koo dugda koo walitti kan cabse umurii koo mitee inni na buqqisee qal'ise qaama koo nama sooraa miti. Rakkoo fagoo baadheen fuula kee dhaabadha gooftaa koo gooftaa. Sin namaa buqqeessaa milkee namni hin beekne dhoosaa. Rakkoo cimaa baadheen fuula kee dhaabadha gooftaa koo gooftaa. Sin namaa buqqeessaa milkee namni hin beekne dhoosaa. Qoma koo dugda koo walitti kan cabse umurii koo mitee inni na buqqisee qal'ise qaama koo nama sooraa miti. Rakkoo fagoo baadheen fuula kee dhaabadha Baabbaa koo gooftaa. Sin namaa buqqeessaa milkee namni hin beekne dhoosaa. Yora labada harka keessan mirgaa ol kaasaa ija keessa walirra buufadhaa. Harka keessan bitaa laphee keessan irra kaa'adhaa. Isa rakkoo fagoo isa firri hin eegne namaa argee hiikuu Waaqayyotti haasa'a. Haleluuyaa. Isaaf waan hundumtuu salphaadha. Isaaf waan hundumtuu hin danda'ama. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Rakkoo fagoo baadheen fuula kee dhaabadha gooftaa koo gooftaa. Sin namaa buqqeessaa milkee namni hin beekne dhoosaa. Haleluuyaa. Haleluuyaa.
Adonko bautu siyo sene gada. Hingga suni toko. Kawa kayo yada anaragabu. Jimsone kamarangko. Adonko bautu siyo sene gada. Hingga suni toko. Kawa kayo yada anaragabu. Nobe kagaranko, oto na wamne taye namba tuture, pada na dabatu, kina baye garbe ratana gaye, niti makasabati. Alisana magato maya. Ego kisi amen. Hallelujah. Dubbateji na kangoru da amen jadi serga kesa dol kasa seri dol kasa gidi kamina harra ina mantu ni pada serat in again nandu pada serat ina mantu humna sagade wa kayon serat tandu pada na mantu harga kesa dol kasa lagi serat tandu pada harga kasa jireni ke go gede bisa alisera amen ke go gede bisa alisera amen ke go gede bisa alisera amen ke go gede bisa alisera Lafen kuni nangabaaf sawante lallaba kana lafen kun gargar jiru diigamanii jiru adda adda jiru
qabamanii jiru garuu maalidha danuudha baay'eedha gargar jiru garuu walirra jiran wal qabatanii jiran adda adda bibittimanii jiru amma garaajii dubbadhu jedheen ammas maal gochuudha lafeen kun oddoo jiran akka walitti sassaabamanii eessa iddoo jiran mee dubbadhaame iddoo jiran akka maasaani eenyuta mana raajiin dubbadha sagalee kana harka ol kaas eebba kee iddoo gargar bittimee jiru Kawarra bal'isame amantiidhaan giddi kan amantiin hojjenne taanaan amantiin biti taanaan diraamaa hojjechaa jirta dhugaa gatii sirratti fida amantiidhaan bal'isi harka kee bal'isi isa gargar badee si dhufuu dide ela sassaabee harka kee galche maqaa Yesuus namni nama sassaabee harka kee galche humna dhiiga Yesuus bal'isi inni na jalaa bitti galeera jedha namoota rakkinni awwaal namoota qorumsi awwaal namoota jechi awwaal namoota dhibban namoota awwaale harki waaqayyo harkisee namoota keessaa baasu nan arga maayinni nanagaa booda ililchitu afurri waaqayyo akkas naan jedha hojjetanii kan awwaalaman tajaajilanii kan awwaalaman maatii keessaa kan awwaalaman biyya keessaa kan awwaalaman namoota keessaa kan awwaalaman jirra jedhu akka waan hin jirre kan ta'an har'aarki koddoo sanaa saayyaa sanaan jedha. Harka keessan ol kaasaa. Dhugaa waaqayyo sirriitti ol kaasaa namoonni amantan. Harki waaqayyo namoota baay'ee harka qabeenyaa harkisee ol baasu nan argaa. Maanyi jennaan waaqayyo waan isaan qabe keessaan harkisee baasaa jira. Namoonni kun nama jijjiirame ta'u naan jedha afurri waaqayyo. Namoonni kun namoota guddatan ta'u naan jedha afurri waaqayyo. Xumurameera jedha. Xumurameera jedha. Xumurameera jedha. Xumurameera jedha. Xumurameera jedha ammas. Mer ati maaltu si dhukkuba? Maal si ta'a sammuun kee David? Si soora? Waggaa meeqaaf akkasi godhe? Nan arga amma lallabattan goree afurri waaqayyo deddeebisee si na ilaalchisa akka nama machaa'ee si godha. Otoon dhugin yeroo baay'ee sammuun kee kun akka waan waasi keessa fiigu si godha si. Akka waan sammuu kee keessa waan ol jedhame Holy Spirit. Akka waan sammuu keessan keessa waa fiigu sin ta'a. Wanti sammuu keessan keessa socho'u jira. Hin zoora. Olii gadi naannaa. Yookiin horii yookiin nama hodhoftan sinitti bayyanata. Innaa sinaaf immoo ammas hin jireenya keessan wallaaltanitti sin godha. Kottaame. Yesus Kristos inni gooftaadha. Namoonni nama qabdan daddafaa kottaame maal taatan? Kottaame dargaggoon sina eebbisu kottaa. Holy Spirit harka keessan ol kaasaa. Yesus gooftaadha. Ameen ameen ameen. Gannaame gara sanatti. Holy Spirit. Yesus gooftaadha. Ameen Yesus gooftaadha. Wanta akkasiin godhu kuni hafuura zariirraa waaqeffamaa ture jira. Kaasaa dubbadhaa kaabba. Zarii keessan irraa waan waaqeffamaa ture jira. Hafuura qaalluuti. Hafuurri kuni yeroo baay'ee si ajjeesuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Si ajjeesuudhaaf yaalii gurguddaa yaaleera. Oddoo baay'eetti si ajjeesuudhaaf jedhee waaqayyo garuu didee harkaa si baasa. Nama nanaa ennuma gara gooftaa dhuftu ati rakkina guddaan qabamtee dhufte. Maal taatee dhufte gara gooftaa?
Sirriitti akka maxxanne akka beekanni kun duraan dalagsiisa. Maayii dallaarra na baase. Waan kana firmaa hawaasa waggaa 20 fi ilmoona dhoowwate. Ani waaqa kana waaqeffadha jechuun amantii qaba. Gatteeru. Yesuus gooftaadha. Harka keessan ol kaasaa harkaa baaseera warra qabaman dhiiga Yesuusi. Sabni ameeniin hin jiru harkaa baaseera dhiiga Yesuusi. Harkaa baaseera dhiiga Yesuusi. Kanarraa kan ka'e ammas hin qofa miti. Mana keessanii akkuma kana dhibee dabaree sinirra naannessuu qaba. Maal jettan? Afurri Waaqayyo garuu har'a bilisa sin baasa. Ameen bilisa sin baasa. Duuba isaanii naa godhaa. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Argansiisi keessa. Jadi. Jadi. Argatti qabasam. Argansiisi keessa. Jadi sagalee guddaa. Jadi. Jadi sagalee guddaa. Jadi kan doon taane tana jeesa kan jettu. Caraan keessa. Iyyiba keessa. Iyyiba keessa. Caraan sagalee guddaa. Caraan sagalee guddaa. Si'a shan caraan bayi. Tokko. Lama. Sadii. Afur. Isa dhuma. Bara baraan ittiin deebi'ee dhumna dhiiga walichaa. Kaa. Harka walitti buusaa gooftaadha. Jedheemsaa dhuma ishii shaamaa. Orraazii ol kaasaa. Hin beektu? Natti dubbadha hin beektuun jedhe. Kiristaanni jechuun jireenya akkatti bukan qabudha. Ameen jedha. Kiristaana biratti jireenya akkas tokko tokko immoo orraazii yoo ilaaltan keessa mee faanosii warri beektan. Hin beektuu maal? Faanosiin innaa bitan maali? Harmati miti? Adiidha miti? Innaa turu maal ta'a? Armutiin isaa yookiin burcuqqeen isaa sun maal ta'a? Hin diimatu. Bifa geeddara miti re? Eenyu dhaga'e? Maal ta'a? Beektaa beekaa. Sirumayyuu? Faanosiin beektu maal? Hin beektu? Ibsattanii beektu? Oddoo ibsametti argitanii? Eechi walumaa galatti mee isa kanarratti waa dubbachuu barbaada. Gaafa dhaqxanii bittan hin bareeda armutiin isaa yugada. Walamee isa bareedu kana gaafa dhaqee xinnoo. Yesuus Kiristoos inni gooftaa. Ameen. Harka keessa ol kaasaa. Haleluuyaa. Ani ifa biyya lafaati jedha. Ani ifa biyya lafaati. Dubbadhaame ani ifa biyya lafaati jedha. Ani ifa biyya lafaati. Dukkanni keessa kootii hin ba'a jedha. Dukkanni keessa kootii hin ba'a. Dukkanni sammuu koon gadhiisa jedha. Dukkanni sammuu koon gadhiisa. Dukkanni laphee koon gadhiisa jedha. Dukkanni laphee koon gadhiisa. Ani mucaa ifaati jedha baasa. Ani mucaa ifaati. Ani mucaa dukkanaa miti jedha. Ani mucaa dukkanaa miti. Har'aa kaasee jedha. Har'aa kaasee. Hojii dukkanaan hojjedhu jedha. Hojii dukkanaan hojjedhu. Dhiiga Yesuusiin jedha. Dhiiga Yesuusiin. Hullaa'unnuu ta'eera jedha. Hullaa'unnuu ta'eera. Mee warra amantan harka ol kaasaa. Ol kaasaa sirriitti. Har'aa kaasee dukkana jireenya keenya qabe nurraa kaaseera dhiiga Yesuus. Ameen. Fuudhan harka har'a qulleesseera. Ameen. Sammuun nama tokko tokko seexanni ifa keessaa nyaateetu dukkanatti guute. Isa Waaqayyo miicee qulleesse. Hammeenyi dhufee kan sammuu qabate har'a dhiiga Yesuus Kiristoosiin sinirraa gadhiisa. Ameen. Ameen. Har'a dhiqattee baataadhaan. Har'a dhiqattee baata. Itti sirriitti har'a dhiqattee baataadhaan. Har'a dhiqattee baata. Itti sirriitti har'a dhiqattee baataadhaan. Har'a dhiqattee baata. Sirriitti itti har'a dhiqattee baataadhaan. Har'a dhiqattee baata. Har'a fayyinni si argateera. Har'a fayyinni si argateera. Haleluuyaa. Ameen. Kanaaf humna sagalee Waaqayyo sirriitti beekuu qabna. Namoonni bara kana keessa sagalee Waaqayyo akka waan gatii hin baafnetti ilaalaa jiru. Macaafni qulqulluun immoo ennaa dubbatu Ximootiyoos isa lammataa boqonnaa 4 naannoo lakkoofsa 3 kaastanii 2 kaastanii yoo ilaaltan Phaawulos akkas jedhe Ximootiyoosiin gorsa. Yaa ilma koo baratti namoonni dubbii Waaqayyo kana akka mammaaksaatti ilaalan waan dhufuuf ati garuu of eeggadhu. Gorsa warra hin taanerraa gorsa warra daandii nama balleessan irraa of eeggadhu sittan himaa. Ati dubbicharraa bitaan mirgatti hin jedhin barra akkasii namoonni waan isaanitti tolu qofa akka lallabamu barri barbaadan jira. Galata Waaqayyo amma waldaa keessatti dheekkamsi lallabame taanaan suuta luqqa'ee baqata. Galata Waaqayyo asitti baay'een galateeffadhe dhugaa. Lallaba akkasii gaafa lallabnu suuta
Maaliif beektu warra cubbuu faana walii galee faanatti hin tolu. Hin jeeqa. Kanaaf waldaa keessatti yeroo tokko jechisiisa hin raffisa. Akkamitti raffisa waldaatti jedhanii gaafadha. Sirriitti gaafadha akkamitti raffisa waldaatti jedhanii. Waldaatti si raffisa taanaan jedhanii. Rakkina jiraa. Tokko manatti hirribni hin qabu. Eenyuma waldaa dhufe lat siniin kaasu iddoo tokkotti iddoon ture tokko waldaa tokko achi dhufe asiniin hin jedhu iddoo akkasiitii dhufe inni waldaa dhufe inni mara. Ini barang pis. Arna kasih haja mau burriku. Amin. Malu arko kasih haja mau burriku. Amin. Haja mau burriku. Amin. Kegesan kasih nana bara walda sinjirtan erla. Iddo sinuftan ini nana bara. Mana wak ayo tidubbi wak ayo ukam se kan serapisu. Ajje sera binensi jamak Yesusi. Amin. Ajje sera binensi jamak Yesusi. Amin. Ajje sera binensi jamak Yesusi. Amin. Abura adochu ajje sera. Iyyaati du'eera jedha. Du'eera. Ittuma dabala du'eera jedha. Du'eera. Itti dabala du'eera jedha. Du'eera. Kiristaanni aboo sagalee Waaqayyoo beeku sochii hafuuraa beeka. Mana Waaqayyoon naa dhufu hafuura qulqulluutu keessaa boba'a malee iddootti rafu miti. Magaazana hirribaa miti manni Waaqayyoo. Heloo iddootti hirribaa walitti qabamnu miti. Tokko sinni waldaa dhaqanii turee dhufu. Amma turutti. Maal lallabame tottanii aan beeku waan lallabame bar maal lallabame iyyuu jedhu galan. Yesuus gooftaa. Ameen. Ani ati manaan koo waldaa biraan naa dhaqxee yoo nani lallabesi galeen gaafadha maal lallabe iyyuu jedha. Waldaa biraan moo dhaqxee yoo ta'e mata dureen lallabame natti min jedhan dhugaa Waaqayyo cimtuudha. Yookiin bilbila irratti waraabdi yookiin bilbila irratti seef gooti yookiin ajandaa irratti barreessi natti miti waan lallabame. Ijoollota na bira galan nan gaafadha maal lallabame sanfa godhadha harka mataarra godhadha har'aa kaasee sammuu kee keessa dubbii Waaqayyo kan guuru sagalee Waaqayyo kan guuru sammuu kee duwwaa kan godhu akka hin qabanne kan godhu si keessa ajjeeseera si keessa ajjeeseera ajjeeseera simbirroota seexanaa rukuteera sirra maqaa Yesuus minarraa ka'eera jedha sagalee Dabala dubbadha. Dabala dubbadha. Sanna geesse hirribaan itti buusa. Otum deemtu rafaa deemtu jechaadha amma dhaqxee keessu. Mucaa kan muusisu maali? Waldaatti kan nama raffisu maalidha jechuudha. Afurri waaqaa innaa waldaa kan obboleettii koo maal godhaa? Sirriitti nu taalchisaa, faarfachiisaa, inni iyyisiisaa, inni lilchiisaa. Amma ililcha ta'e haadholiin dirqama waan akka isaan kanarra qofa kaawwame dargaggeetti nama toluu ta'e ililchu. Ililchuu fi hafuura Waaqayyoo barbaachisa. Hello. Inni fooniin ililchan achitti hafe warra jilbaan moofaatu ga'e. Achi jedhamu. Achitti hafeedhaan itti maati. Amma galeera fargifanne waan achitti hafeedhaan. Tokko immoo ta'u waldaa dhaquuyyuu barraaqeetti isaafis inni ililchaasiyyuu. Amma iyyuu kan hin cinne jiru. Dhokataniitu. Oye, biyya fagoo qabeessa jira laata. Waa'ima. Waggaa uba Yesuus. Ameen jedha. Ameen. Yeroo darbeessatti asumatti natti fakkaata. Mana eessaa geggeessanii mana warra waa dubbatanii jedhanii. Gaaf tokko dhuga bamsa irratti nagee natti fakkaata. Viidiyoo irra jira. YouTube irra jira. Gadhiifameera. Mana waa'ee manii dhaqanii homaa waa'ee mucaa kootii homaa jechuu dinnaan mee Yesuus kun asumatti kaarraa goonaa nama jedhani. Ayyuudhaan mammaa dhugaa baangaa mana warra waa himu hooda dubbattuu miti inni si keessaa jiraataadha. Ameen. Gara kolkaasa. Ari kolkaasa inni na keessaa jiraataadha. Inni na keessaa jiraata. Ittuma dubbadha inni na keessaa jiraataadha. Inni na keessaa jiraata. Innis jedha. Innis. Yesuus ilma Waaqayyooti jedha. Yesuus ilma Waaqayyooti. Inni na keessa jiru jedha. Inni na keessa jiru. Ifa biyya lafaati jedha. Ifa biyya lafaati. Inni na keessa jiru jedha. Inni na keessa jiru. Seexana guba jedha. Seexana guba. Inni na keessa jiru jedha. Inni na keessa jiru. Mortoota guba jedha. Mortoota guba. Inni na keessa jiru jedha. Inni na keessa jiru. Jawwee guba jedha. Jawwee guba. Inni na keessa jiru jedha. Inni na keessa jiru. Bofa guba jedha. Bofa guba. Inni na keessa jiru jedha. Inni na keessa jiru. Dhukkuba guba jedha. Dhukkuba
Ameen waan jettan sinii ta'e. Nanarga amma namoota laphee isaanii irraa inni waaqayyo ka'ee sun jalqaba. Nanarga namoota sammuu isaanii irraa inni waaqayyo ka'uu jalqaba. Nanarga namoota haaraa cubbuu hidhi jedhee darbuu danda'u. Haallee hojjetu wangeela dhugaatti manii gara jireenyaatti kaasan waaqayyoon kaasa gidduu. Ameen. Aloota cubbuudhaan cubbuudha jedhu. Aloota sobdootaan sobdoota jedhu. Ameen. Mana waaqayyo deebisee ijaaruudhaan kaasanaa jedha. Ameen. An cubbuutti waliin galu morma koon kenna kan jedhan waaqayyo kaasuu jalqaba. Galu rasaasa banuuf godha wangeelaa jedhee warra jedhan kaasuu jalqaba. Ani waa barbaade yoo dhufe cubbuutti waliin galu dhaloota jedhan waaqayyo kaasuu jalqaba. Addunyaa irratti dhaloonni akkasii ariifachaa jiru keessa jira namni jedhu iyyee ameen haa jedhu. Ameen. Yoo si argachuu baate kana keessa bu'aa. Dargaggeetti hi'i oddoo waaqayyoon jaalanneen dhaabbadhu jettu. Dargaggeessa oddoo waaqayyoon jaalanneen dhaabbadhu jettu. Abbaa maanguddoo haadholii hin barbaadu oddoo waaqayyoon jaalanne hiddoo kan goomiti jedhan waaqayyo oomishuu jalqaba. Dargaa fuudhi waaqayyo oomishuu jalqaba.